Sharafoota maallaqaa ilaalchisee kan guyyaan har'aa ittiin jiru jechuudha. Guyyaa har'aa Juunii 11 baatii 6,2025 Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Paawundi Istirlingii, Saawudii riyaal, Dubaay diraam, Kaatar riyaal, Yemen riyaal, Ijipshiyaan paawundii, Israa'el shiqir, Turkii riilee, Omaan riyaal, Kuweet diinaar, Chaayinaa heewaan yuuroo akkasuma Suudiin kiroon biyyoota naannoo 18 ol isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Guyyaa har'aa kanani isiniif fidee dhufe karaa gabaa gurraachaa qofa jechuudha. Karaa baankiitiin hin barreessine. Baay'ee biiziin ture. Yeroon ani barreessuu barbaade sanatti ijoolleen baay'ee waan sagalee na jeeqanii fi barreessuu hin dandeenye. Kanaaf karaa gabaa gurraachaa qofa kanan isinii fide. Asumaanis immoo jechuudha namoota baay'een gaaffiin keessan jechuudha. Ati tokko Dubaayii tokko Saawudii irratti jechuu ispeeshaal keessumaa Dubaayii fi Saawudii irratti fi Joordaan irratti jechuudha. Joordaan doolaara moo diinaaratu namaaf kennamaa kan jedhan jechuudha. Ani akkan dhagahetti akkan nama tokko qofa beeka. Kanaan duras irraa dubbadheen jira. Kanan beeku doolaara naa kennutte. Kan deemte Joordaan kan deemte diinaaraani'a. Diinaara birriin isaanii garuu immoo kan ishiif kennamu jechuudha. Doolaara 225 ishiif kaffalama mucaan suni haaraallee miti. Nama dura Beeruut hojjetaa ture gara Joordaan deemedha jechuudha. Ishiidhaan gaafadhe anaaf kan naa kennan doolaaradha naan jette jechuudha. Isa kana inni biraa immoo Saawudiin 42 naan jette. 42 rfiin saantima wayii jette. Garuu immoo namicha ani gaafadhe sana immoo 42 siif hin ergu naan jedhee jette. Dubaayillee akkasuma 42 ol jette. Isaatiin daldalaan siin ergu naan jedheeta. Kana immoo namoonni ispeeshaal keessumaa ijoollee haaraan uftan jechuudha sirriidha. Asirraa ani gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com jette yeroo sarchi gootu jechuudha. Ani kana ani barreessu isa daldaalaan itti sii ergootoon taane isa akka paablikii yookiin akka biyya ishiitti jechuudha. Ethio-blackmarketiin ittiin jiruun sitti hima jechuudha. Namni tokko immoo akkuma ati amma shakaalaan anaaf ta'a jettee mana namaa keessa naaf ta'a na hawwaadhaa birrii koo kanaan na baasa jettee ejjettu jechuudha. Namoonni blackmarketii hojjetan yookiin gabaa gurraacha ergan jechuudha. Jiruu koo jedhanii taaskii bitatanii kan taaskii bitan taaskii bitanii kan taaskii hin qabne immoo kireeffatanii mana kireeffatanii jiruu koo jedhanii tokko jedhanii kan hojjetatan jechuudha. Akkuma nuti shakaalaa jiruu koo jennu isaanis immoo warri kana hojjetanis immoo jiruu koo jedhanii jechuudha. Warra baankii gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com hojjetan argachuu hin dandeenyu. Ani hin beeku karaa mataa kootiin jechuudha. Eessa akka ta'an eessa akka hojjetanis hin beeku. Garuu immoo namoonni beekan ni jiru. Namoonni beekan sun immoo nama 3 nama 4 irraan dabarsaniiti. Inni ati itti ergattu nama tokkotti gurgura. Namichi inni isa tokkorraa fuudhee isa tokkotti dabarsa jechuudha. Isaan immoo kanaaf iyyuu namni tokko fakkeenya yoo 42 jiraate riyaala tokko jechuudha sirraa. Yoo inni 42 jiraate gabaa gurraachi sun baankiitti 42 yoo jiraate namichi sirraa bitu immoo 40 sirraa bituu danda'a. Geessee immoo 40 yoo sirraa bite birrii tokko buufate isa tokkotti immoo 41 gurgura. Namichi inni iddoo baankii geessu sun immoo 42 gurgurata. Akkasittiin akkan inni ejjetamu jedhee irra deddeebi'ee yeroo baay'ee isiniif hin hima jechuudha. Kanaafu akka gabaan gurraachi ol ka'ee fi gadi bu'eesaan isinitti hima'an. Fakkeenya gabaan gurraachi 40 yoo jiraate ji'a darbe kaleessa eengadda yoo ta'e har'a immoo gabaan gurraachaan 42 irra yoo jiraate ati gadi bu'uusaa fi ol ka'uu isaa beekuu qabda jechuudha. Yeroo ergattu daldalaan tokko eengadda rakasaa yoo sii erge har'as deebisee akkasuma sanaan sii erga. Ati hin beektu yoo taate jechuudha. Haala gabaan itti jiru dabalee fi qannasee isaa hin beektu yoo taate jechuudha. Ammoo dirqama 42 naa erga yoo jenne immoo namni tokko namni manatti ufee tola sii aqee sii geessu hin jiru abadeen jechuudha. Kana beekuu qabdu siniin jedha. Egaa asumaan namni mana koo haaraa taatan yookiin immoo har'areef gara chaayinaa haala koo dhuftan laayik sheer sabskiraayib gochuu akka hin daganne siniin jedha. Itti aansuun Ameerikaa doolaarri tokko guyyaa har'aa 157.35 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethio-blackmarket.com 102.57 oolee jira.
Inni itti aanu Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 115.18tiin oolee jira jechuudha. Akkasuma Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 191.65tiin oolee jira. Inni itti aanu pound sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 212.45tiin oolee jira. Akkasuma yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 179.87 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 21.93 oolee jira. Sweden kiroon tokko karaa ethiooblackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 16.40 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 409.67 oolee jira. Akkasuma Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 514.13 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 42.91 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 41.98tiin oolee jira. Akkuma beekamu sharafni xiqqoo karaa gabaa gurraachaatiin saantiboota muraasa gadi qaqannasanii jiru hanga shilingii yookiin adii tokko kan jennu jechuudha. Saantiba 50, saantiba 10, saantiba 20 akkas qaqannasanii jiru. Akkasuma immoo namoonni Saudi Arabiyaa jirtan jechuudha. Namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e guyyaa har'aa 25f adii jechuudha. 25f adii ture sababa saantima xiqqishuun tokko hir'attee fi adii tokko irraa cabsanii jiru jechuudha. Kana jechuun immoo 25.50 jechuun immoo birriin tokko Saudi Arabiyaa jechuudha. Riyaalli tokko Saudi Arabiyaa birrii Itoophiyaatti jechuudha. 39 adii jechuudha. 39f adii. Akkasuma namoonni birriin keessan xiqqoo taate immoo 28tiin ergamaa jira. 28 jechuun immoo 26 jechuudha. 26 isiniin jedhanii isinitti himu jechuudha. Akkasitti beekuu qabdu. Inni itti aanu immoo Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 222.19 oolee jira. Akkasuma Bahriin diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 417.37 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin karaa ethiooblackmarket.com 42.4 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethiooblackmarket.com 0.64 oolee jira. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.18tiin oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 45.18tiin oolee jira. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.1 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.83 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa ani isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraa yookiin sagantaa biraan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Laayik gochuu akkasumas immoo maatii kannaan ta'an immoo maatii naa ta'uu hin dagatiina isiniin jedha. Turtii gaarii.